Babaroda ya Oromo Kalenja Wahankoda Gotoni Kenya Kalesa Akuda Manu Zena Zuzena Handesa Ya Diga Ko Wanjabesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessan baga naga jiraatanii aappii ajaa'iba wayii qabadhee isinii dhufee aappii Zeenii irratti riyaala 25 baatii tokko isinii hojjetu ijoolleen Suudii isin garsiisa. Na hordofa aappii 2-3 isinii mul'isa. Aappii kana keessaa itti fayyadamtanii shabaka riyaala 25 waan hunda ta'a. Tiktokii ta'a, yuutuubii ta'a, feesbuuka ta'a, waan hunda guutuu ka'ii isinii dalagu isin garsiisa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. YouTube chaanala kiyya subscribe gochuu akkan irraanfanne isinii jedha. Hayyaka aappiin har'aa kuni riyaala 25 dalagaa. Bakki inni itti dalagu Zeenii irratti mana risaalaa keessa seentanii jechaadha. Amma isin agarsiisan afaan tura. Kunoo manni miseejii asii mana risaalaa kana keessa seentanii an dura hidhadhee jira. Kuloo risaalaan keessa seentanii ilaaluu dandeettanii. Kunoo fakkeenyaaf risaalaan asin jirti. Warri risaalaan kun isinii dhufe jechaadha. Warri risaalaan kun isinii dhufe itti fayyadama. Kunoo yaa lakkoofsa 25 ka'etu sana isii tana jechaadha. Yaa lakkoofsa 25 tana isinii fidde taanaan baatii tokko akka ajaa'ibaatti isinii dalaydii isiniin jedha. Turtuun keessan na wajjin haa ta'u. Risaalaan keessan kana qabaachuu qaba shari'aan isinii hiduuf. Yaa lakkoofsa 25 gara 959tti ergitanii in fudhatti. Yoo fudhattee jette baatii tokko itti fayyadamuu dandeettanii isiniin jedha. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Aappiin isin itti fayyadamtanillee aappii hedduu jira. Aappii hedduun kanneen keessaa tokko piispoonii kana. Piispooniin illee ni jira. Piispooniin habbaa 2 jira. Tokko kana jechaadha. Piispooniin isin agarsiisa. Tokko kana piispoon kan jedhu kanatti xiyyeerra kaa'ee isin agarsiisa akka isin galuuf. Piispoon kan jedhu kanatti fayyadamuu dandeettanii jechaadha. Isa kana piispoonii kana ammallee piispoonii 2 tokko isa qofa osoo hin taane kunis jira. Piispoon piiroo kan jedhu kan duraanii sanis abdeetu godhanii itti fayyadachuu dandeettan. Isa kanas jechaadha. Piispoon piiroo kan jedhu kanatti illee guuttanii fayyadamuu akka irraanfannee isin jedha. Piispoon piiroo kan jedhu kanarratti illee ni dalaga. Ammas kan inni irratti dalagu aappiin inni irratti dalagu aappii kanarratti illee dalaga kun jechaadha. T2nl kan jettu kana irratti illee dalagaa. Anamma isarra fayyadamara. T2nl kan jettu kana shabaka jabduudha. Shabaka gawwiidha sirriitti dalayddi. T2nl kan jedhu kana irratti illee sirriitti dalagaa. Riyaala 25 qofaan baatii akka feetanitti iimoo, waatsaappii, feesbuuka, yuutuubii, tiktokii takka waan guutuu isinii dalagaa. Aappii kanneen pilaay istoorii keessa argattanii T2nl kanallee piispoon piiroo kan jedhu lamaan illee tokko piispoon jira. Tokko piispoon piiroo kan jedhu illee achuma keessa argachuu dandeettanii isiniin jedha. Barnoonni keenya akka guyyaa har'aa kana fakkaataa. Kuloo yoo akka daba godhuu barbaadde kun okkee irra gaggootanii kulaan isaa asirra naa dalagu jira jechaadha. Akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa. Riyaala 25 inni kutu addaan illee hin kutu. Ani isaan fayyadamaa jira amma waan akkanaati. YouTube chaanala kiyya subscribe godha. YouTube kiyya TikTok irraa illee argachuu dandeettanii yookaan illee YouTube keessa illee seentanii Ziyaatuu beeka jedhu keessa illee seentanii argachuu ni dandeettanii. Waan akkanaati isin jedha. Turtiin keessan wajjin waan gootaniif galatooma.